Har'as waa'ee dhimmicha YouTube keessatti yeroo ammaa namootiin hedduun yaaddoo keessa seenaa jiru. Tokkoon tokko isaanii waliin ilaalla. Seerri YouTube monetization jijjiiramee jira. Dhugaadha moo soba? Maaliif jijjiirame? Furmaan isaa hoo maalidha? Warri moonii hin ta'in keessattuu warroonni ammaree fi viidiyoo YouTuber ta'an warroonni xixiqqoon warroonni subscribe hin guutin warroonni watch hour YouTube hin guuttatin viidiyoon kun isin fayyada waan ta'eef hanga dhumaatti dhageeffadhaa. Akkam jirtan hordoftootaa fi kabajamtoota keenya bakkuma isin jirtan jaallattoota akkuma waa'ee teknooloojii isiniif nu arrallee torbii kana keessa oduudhaan waa'ee YouTube bara 2027 akka lakkoofsa faranjiitti ni jijjiiramee jira. Sa'aatiin 8 ta'a. Akkasuma immoo short video irratti guyyaa 90 keessatti view miliyoona 10 qabaachuu kan duraan hin ture amma immoo gara miliyoona 20tti ol dabaleera jedhan. Wanti kun dhugaadha moo soba kan jedhu hanga dhuma video kanaatti wajjin ilaalla waan ta'eef hanga dhumaatti nu faana bu'aa. Dhimmi kun yeroo ammaa kanatti YouTuberoota haaraa irratti haala akka hin taane yaaddoo guddaa seenaa jira. Dhimmi kunis YouTube monetization jechuunis chaanaalii keessan irraa galii argachuu akkasuma YouTube partner program YPP dha. Namoonni hedduun yeroo ammaa kana seerri YouTube jijjiirameera. Sa'aatiin 4,000 ture gara 8,000tti ol ka'eera. Short video miliyoona 10 ture gara miliyoona 20tti ol dabaleera. Monetization argachuu hin danda'u jedhanii dubbataa jiru. Maaliif akkas jedhu? Dhugaadha moo soba waan jedhamu tokko waliin ilaalla. Garuu gaafiin guddaan kuni dhugaadha moo odeeffannoo sobaati? Har'a mee dhimma kana tokko isaa wajjin haa ilaallu. Jalqabatti YouTube monetization jechuun maal jechuudha? Jalqaba irratti moonii jechuun maal akka ta'e haa hubannu. YouTube irratti yeroo ati viidiyoo hojjettee namoonni ilaalu yeroo tokko viidiyoo kee irratti beeksisni mul'achuu danda'a. Beeksisa san irraa YouTubein galii argata. Ulaagaalee barbaachisaa yoo guuttan immoo atis galii dabalataa argachuu dandeessa. Kana jechuun kanaaf ammoo hedduun kaayoo isaanii chaanaalii koo HPP keessa seenee jira galii ni argadha jedhu. Garuu YPP keessa seenuun ulaagaalee jiru. Ulaagaan lammaffaan ulaagaan beekamaan maal akka ture? Akka seera YPP beekamaa turetti creator tokko baay'eetu jira. Jalqaba irrattis akka seera bara 2022-23 tti subscribe 1,000 fi watch hour 4,000 dha. Waggaa tokko keessatti argachuu qabaa ture. Karaan biraa immoo short video dha. Short irratti immoo lakkoofsi view guddaan barbaadamaa ture view miliyoona 10. Kanaaf namoonni hedduun ji'oota hedduu hojjechuu subscribe walitti qabuu fi watch hour isaa guuttachuudhaan gara galii mataa isaatitti deebisaa jechuudha. Amma maal jedhamaa jira? Amma garuu odeeffannoon tokko YouTube irraa akka seera haaraan dhufu ibsu babal'achaa jira. Odeeffannoon kun akka jedhu ala tokko bara 2027 irraa eegalee namni haaraan YPP keessa seenuuf 1,000 qabaachuu akkasumas waggaa tokko keessatti sa'aatii 8,000 ol hojjechuudha jechuudha. Yookaan immoo karaa shortiitiin guyyoota 90 keessatti view miliyoona 10 kan ture gara view miliyoona 20tti argachuu qabaa jedhama. Kana jechuun yoo odeeffannoon kun dhugaa ta'e ulaagaaleen duraan beekamoo turan dachaa lama ta'uu jechuudha. Sa'aatii 4,000 guutuun hagam takka akka ulfaatu osoo beeynu akkamitti dachaa kana maraan nutti godhe seerri YouTube dhugumaan waan kana namoonni social media irraa olii gad oofaa jiranmoo seera YouTube'ti. Isinis mataan keessan YouTube studio keessan keessa seentanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Kana jechuun creatoroota hedduuf jijjiirama guddaa ta'a. Garuu wanti baay'ee barbaachisaa tokko jira. Mee as irratti sirriitti dhageeffadha. Odeeffannoo akkanaa yeroo YouTube irratti argitan battalumatti amanuu hin qabdan. Sababni isaas YouTube yeroo tokko ulaagaalee YPP isaa biyyoota adda addaatti yookaan sadarkaa YPP adda addaatti gargaaraa godha jechuudha. Akkasuma immoo odeeffannoo social media irratti babal'atu yeroo baay'ee waa xiqqoo jijjiiramee yaadachiisuu danda'a. Kanaaf yoo YouTube seera kana mirkaneesseera ta'e dura YouTube help centerii yookaan ammoo YouTube studio keessan irra ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. YouTuberoonni reefi lafaa dhufaartan jechuudha. Seerri kun dhugaa ta'e eenyutu miidhama? Yoo jijjiiramni kun sa'aatiin qara 4,000 ture gara 8,000tti watch houriin ol ka'e akkasuma view miliyoona 10 ture gara view miliyoona 20tti gaafa ol ka'u
dhugumaan hojii irra oolee namoota haaraa chaayinaala ijaarachuu danda'an yookiin chaayinaala haaraa banatanii fayyadamuu danda'an. Fakkeenyaaf ati subscribe kuma takka qabda garuu waachaauriin kee 4,500 qofaadha. Akka seera duraaniitti ulaagaalee waachaauri fi subscribe guuttatteerta. Garuu yoo ulaagaan haaraan kun 8,000 ta'e ammallee gara 8,000tti deemuu qabda jechuudha. Kana kireetara haaraa tokkoof hojii dabalataa jechuudha kun. Ijaaruu yookiin ammoo kireet gochuu yeroo fi humna isaa caalatti itti kennuu qaba jechuudha. Yookiin ammoo xiyyeeffannoo waan san irratti hojjechuun dirqama kee ta'a. Yookiin ammoo ifaajjee subscribe kuma guuttee sa'aatii 6,500 fa'aa hangeettee yookaan 3,000 hangeettee yoo kadhiiftu taate har'uma hin jalqabin madhiisi. Maaliif ifaajee natas keessa dabarsitu waan baay'ee ta'a. Kanaaf ammoo yoo waan kana ka jalqabdu taate akka taate ta'eetii itti dadhabdus akka ittillee miidhamtus waan kana galmaan gahii seera yuutuubiitiin hojjedhu akkasitti waan achirraa argattu walitti qabadhu. Kuni gaafii namoota hedduu gaafatan keessaa isa tokkodha. Yoo ani dura UPP keessa jiraadhe hoo odeeffannoo kana keessatti dhiyaate akka jedhu kireetaroonni duraanii UPP keessa galanii galii argachaa jiran ulaagaalee haaraan kun sababuma waachaauri gadi bu'eef qofa monetization irraa hin baafamanii yookiin ammoo monetization sun irraa hin kaamoo hin ka'udha. Kana jechuun seerri haaraan yoo dhufellee namni duraanii monetization godhate battalumatti ati 8,000 hin qabdu kanaaf monetization kee kaafameera wanni jedhame tokkollee hin jiru addaan hin baafamne. Garuu kana irratti wanti tokko yaadatamuu qaba. Yoo yuutuubiin monetization irratti sababoota biroo hedduuf chaayinaalii irraa tarkaanfii fudhachuu danda'a. Fakkeenyaaf community guidelines fi copyright errors contact fi spamidha fi ulaagaalee UPP Pro cabsiisuun rakkoo fiduu danda'a. Kanaaf monetization argachuun qofti hojii kee xumuruu jechuu miti. Ati maal gochuu qabda? Amma gaafiin guddaan ani maal gochuun qaba? Deebiin koo salphaadha.